Zalizaar Dumaan nama beekamaa seenaa ajaa'iba nama qaamni isaa taatoo magariisaan uffifamee jiru arrabisaa arraba lama nama qabu gabaabumatti seenaa isaa isinitti himuuf qabaadhuufeera. Garri Taaner nama gogaan isaa harkifamu nama gogaa laafaa qabu gogaan isaa inchi 6.25 harkifamuu kan danda'u addunyaa irratti ajaa'iba kan ta'e addunyaa kana kan rifachiise seenaa isaanii gabaabumatti isinitti himuuf qabaadhee dhiyaadheera. Hanganumaatti na wajjin turan affeerraa koodha. Warri chaanaalii kanaaf haaraa ta'an hundi keessan chaanaalii kana subscribe gochuu gamanumaan dagatiin isin jecha gamanumaan gara seenaa sanaatti yommuu ce'u. Zalizaar Dumaan nama jedhamu nama baay'ee jaallatama Ameerikaa keessatti nama baay'ee sooressati nama baay'ee jaallatamu Zalizaar nama baay'ee jaallatama sooressati keessa tokko ta'eetudha kan inni argamu jechuudha. Bara inni dhalate Juun 12 1972 United States keessatti kan dhalate yommuu ta'u Juun 1 2023 irraa eegalee marti qabeenya yookiin qabeenya isaa amma tilmaamama $5 miliyoona qaba jedhameetudha kan tilmaamu jechuudha. Juun 1972 dhalatus Zalizaar Dumaan jedhamuun kan beekamu nama Ameerikaa kan qabu jechuudha. Qaama isaa guutuu irratti taatoo magariisa kan uffifate yookiin taatoo magariisa kan ta'e qaamni isaa guutuun ilkaan isaa guutummaan isaa ilkaan qalame yookiin ilkaan isaa qarsiifatee nama jiraatu jechuudha. Arraba lama yookiin arraba sabaqsii arraba lama nama qabu gogaa jala kaa'uu fi taatoo qaama isaa kanaan kan beekamudha jechuudha. Mismaar funyaan isaa keessatti rukutee kan galchuu danda'u jechuudha. Sibiila funyaan isaa keessa galchee karaa afaan isaatiin nama baasuu danda'u nama jaallatama Ameerikaa keessatti nama sooressa ta'edha kan inni argamu jechuudha. Garri Taaner nama Biritaan bara inni dhalate yookiin biyya inni keessatti dhalate bara 1971 kan dhalate yommuu ta'u Ingilaand keessatti dhalate United Kingdom keessattidha kan inni guddate jechuudha. Kunis immoo kan inni ittiin beekamu gogaan isaa harkifamuu kan danda'udha jechuudha. Kuma tokko malee gogaa harkifamuu nama qabu addunyaa irratti nama jalqaba ta'ee kan argame addunyaa kan raajeffachiise ta'uusaadha kan beekamu namichi kun. Yeroo dhalatee deessistuunsa akka inni gogaa laafaa qabu kan isheen kaaftii dhiiste jechuudha. Haala isaa kan agarsiisu kanumaan qofaadha kan ture jechuudha. Waxabajii 29 gogaa garaa isaa irratti dheerina waliigala inchi 6.25 Los Angeles keessatti nama diriirse ta'uusaadhaan kan beekamu jechuudha. Addunyaa irra nama gogaan isaa hunda caalaa diriiru isa qofaadha kan argamu yookiin kan jiru jechuudha. Kan inni beekamu jechuudha. Garri Taaner gogaa addunyaa irratti diriirsuun riikardii jiinoos addunyaa kan inni galmeesse beekamu. Ameerikaa keessatti onkoloolessa 29 bara 1999 walumaa galatti dheerina gogaa isaa hamma inni diriirsuu danda'u jechuudha inchi 6.25 yookiin seentimeetirii 15.8 diriirsuu nama danda'udha jechuudha. Kabajamoo daawwattoota tokko seenaa dinqisiisaa akkasii arrasniif qabadheedha gabamuutti kanuma irratti yoon dhaabe seenaa biraan deemnee amma wal gurutti naaf turasin jecha chaanaalii kanaaf warreen irratti ta'an hundi keessan chaanaalii kana subscribe gochuun dagatiin agamumaan dhaamsa godha.